beektu moo? Wal beektu moo isinii jedhee dubbattanii? Ani hin beeku. Wal beekna. Wal beekna? Wal hin beeknu. Eenyutu sirrii? Maal? Eessatti wal beekna? Ati Dooktar Eebbaa miti? Isuma. Maarree? Ati najjeesteetta bara. Maal? Maalin maal taate? Milkiitu waan hin taane naan jedhe. Milkii? Mucaa gatii dhabaa kana maalumaan isa godhan jedhee man. Maal akka jedheen barteetta? Waan barbaade yoo ta'e miira ishee argitee hubattu ati. Jirra utuu hin beekin murteessuuf hin ariifatiin. Yoomi miira ishee osoo argitu moo osoo ta'e yoo ta'e isheedhaaf immoo isaaf falmuu qabda. Giiftii koo. Maalin milkiin maal siin jedhe? Tibba kana maal na dhoksaa jirtu jedhee dirqamsiisee gaafannaan waan hin taane naan jedhe. Afaan guutee xiqqoo malee ittiin ulfaanne. Miira kootiif illee xiqqoo isheetu yaaddeen urjiin hin duune naan jedhe. Ammoo dhugoom. Gurbaan sun gatii dhabaa wayiiti. Giiftii. Dhiifama. Dhiifama jechuun maal jechuudha? Ittimi. Ati ittiin maali ani maaliif ittiin? Maalidha? Egaa gumii. Ati ittimi. Eenyuun immoo akkuma eegaltanitti achitti xumura. Gumii ati ittimtus barrakkoon qabu. Maal dhanatti himtanii? Ilaa Giiftii. Milkiin dhugaa isaati. Urjiin hin duune. Maal? Eeyyeen taaticha wal xaxaadha. Amma qulqulleeffannutti inni sitti mul'isne. Kanaaf urjiin hin duune kaa? Garuu nutis suuraa ishee arginu malee qaamaan hin arginu. Eeyyeen beekaa fi inspektar Simboon immoo qaamaan arganiiru. Na ajjeefsite jechuun maal jechuudha? Urji! Abaan urjii miti. Yeroo meeqan sitti hima? An seenaadha. Gurri kee duudadaati. Quufa kee fi arrabsoo kee kana sirraan gasha. Xiqqoo na eegi. Dhiisi maalu na sodaachisaa jirta akka hin taane. Ila dachee kanarratti wanta nan hin beekne tokko sodaadha. Yoo dandeesse ittiin wal na barsiisi. Isaaf hin yaaddeen isa waliin yeroo dhiyootti wal si barsiisa. Amma Dooktar Eebbaa wajjin sitti ol beektu. Feesbuuk irratti hin beekaa. Feesbuukii irratti? Eeyyeen ogummaa fayyaa hojjetu sanaan feesbuuk irratti barsiisuun beekamaadha. Namoonni baay'een immoo kabajaa fi jaalala guddaadhaan isa leellisu. Inni nama gaariidha. Hojii isaatti immoo baay'ee galateeffamaadha. Namni inni harkaan tuqe hundumtuu immoo ni fayya. Ati nama akkam carroomidhaa maal? Akkas. Tish nama ajaa'ibaa gaariidha. Kanuma feesbuukii qofa irratti beektaa? Bakka biraatti qaamaan hin beektuuni? Eessa baasaatti hin beeku. Feesbuuk irratti baruun kooyyuu baay'ee na gaddisiisa. Giifti!
Maaliin akka maraatu kan itti kophaa kolfaa deemtu? Barana namni hundumtuu komeediyaanii ta'eera. Hamilee namaatiifis of eeggachuu dhiiseera. Gaddaa fi madaa namaa tuttuqee ittiin namatti qoosa. Maalidha? Eenyutu maal siin jedhe? Natti himi. Eenyutu maal siin jedhe? Funyaan isaa cabseen akka qurxummiitti dugda isaatiin akka inni hafuura baafatu isa godhe. Tasgabbaa'e Saamsoon. Saamsoon, lolli siif dhiiga kee keessatti man'ee ijaarrate miti? Maaltu si dhibee jennaan nama wajjin wal lolta? Sababa kootti rakkoo keessa akka galtu hin barbaadu. Nama meeqa waliin nama wal lolta? Jalqaba milkiitu jalqabe. Isa booda yoomii jirraa wal hirkaa fuudhanii gumiidhaa wajjin natti qoosuu jalqaban. Gumii? Eeyyeen gumii obboleessa kee. Mee maal godhi siin jedhe? Urjiin hin duune naan hin jedhan seetanii? Hoo! Isin hin ajaa'ibu? Giftii, wanti kun akkasii biraan geenye hundumti keenya iyyuu yaalaa turre. Erga dhaga'uun keenoollee immoo dhugaadha urjiin hin duune. Obboleettii koo tokkittii dachee kanarraa ishee qofan qaban ture. Sana booddee konkolaachisaan tokko machaa'ee konkolaataadhaan rukute. Eenyudha? Giftiidha? Aboo maal taateeti? Maqaan hin beekne natti waamin kana booddee. Tole itti fufi. Obboleettiin koo kutaa 12 baratte turte. Barnoota isheetti baay'ee jiinesiidha. Tokkoffaan baatu yoo ta'e lammaffaa baate turte. Egaa waggaa 2.4 dura obboleettii koo carraa hamaan ishee mudate. Yeroo sanaan hojiidhaaf iddoo biraa deemeen ture. Isheen immoo sagantaa bashannanaaf hiriyoota ishee wajjin turte. Ani miirri ani hin beekne tokko natti dhaga'amee jennaan dhiisin deeminiin jedheen ture. Wanti ta'e natti ulfaatee ture. Inoollee obboleettii koo irra balaan sun irra ga'e. Sana booda hiriyoonni koo bilbilanii natti himan. Akkuma siin jedhe beekamtii namtittii kanaa Facebook irratti dhaga'een hiriyoota koo achi jiraniif bilbileen akka isaan hospitaala inni hojjetu geessan ittiin. Akkuma siin jedhe hospitaala sanatti yaala irra turtee guyyaa 2 booddee lubbuun ishee darbe. Sababni isaan nuu kennan ammoo obboleettiin koo achi ga'uun dura dhiigni baay'ee dhangala'ee waan tureef lubbuun ishee darbuu danda'eera nuun jedhan. Garuu booddee yeroon qulqulleeffadhu dogongora ogeessaatiin akka ta'e bira ga'uu danda'eera. Ogeessi ishee yaale immoo namticha jaanjaa fi raatu kan obboleettii koo tokkittii ani dachee irraa qabu isatu ajjeese. Himachuuf yaaleen ture. Namuu nan dhageenye. Inni doktora kabajamaadha. Ani immoo keessummeessituu gatii hin qabu. Eenyutu na dhaga'a? Hundumtuu sababa balaatiin malee doktora eebbaan tasuma dogongoruu naan jedhan. Ragaa waan hin qabneef obboleettiin koo akka dabaan ajjeefamte otoo hin beeku boo'ee awwaaluun alatti filannoo tokko iyyuu qabuun ture. Jabaadha. Maqaan obboleettii keetii eenyu? Iftuu. Isinis moo? Gifti nu aman. Akka ulfaatu beekna garuu urjiin hin duune. Namni hundi akkamitti dogoggoruu danda'a? Dhugaa osoo hin taane urjiin hin duune jennee sitti himne miira kee jeequu keessaa nuti maal argan? Amma naaf galeera. Maaltu siif gale? Gochaan kanaan dura isinitti raawwachaa tureef har'a haaloo na baachaa jirtu jechuudha miti? Maal jechaa jirta? Isa ati dhiifama jettee bira darbinirra bara. Natti fakkaatee ture kaa. Waan isin dhiifama naaf gootan natti fakkaatee ture. Garuu isin garaa keessanitti qabatanii dachaa gootanii naaf deebisuudhaaf garaa keessan keessatti shira xaxaa turtan. Gadda obboleettii kootiitu na keessaan ba'e. Qumaaraan shira irratti taphachaa jirtu. Anumtu amma kana isin gaddisiiseera gamme.
Giftii maaloo akkas miti tasgabbaa'e. Kormeewwan akkam fayyuu hin dandeenyetti haalona bahataniitu hin dandeessu. Wanta si ajaje sana akkam goote? Ajaja sagal. Sammuun keessa dhukkubaayee? Gidduu kana waan baay'een ajajaa jirta bara. Inni sirrii. Garuu waan sammuun koo dhoof jiraan jedha. Hundaafuu sana waan hojii qotiitii reenfi jiraachuu isaa adda baasisee jira. Ilaaleera. Maal ree? Injiru. Maal? Reeffi urjii injiru. Injiru jechuun maal jechuudha? Anuun beeku. Garuu injiru. Akka hin jirreen mana qofa miti kan arge. Namni biraan isa argeera. Namni biraan eenyu? Injiru jechuun maal jechuudha? Akkam akka ta'e hin beeku. Qulqulleeffachuun qabu. Waa'een seenaa waan hin amansiisneef waa'een lankoo nama sadii wajjin bakka awwaalcha urjii deemeen ture. Tole. Sana booda hoo? Sana booda bakka awwaalcha urjii qonnee reeffi urjii hin jiru. Dhugaanaaf hin galle. Reeffi isheen jiru jechuun maal jechuudha? Beekaa kana caalaa sitti himuu hin danda'u. Reeffa ishee mitiitii bakki awwaalchi ishee iyyuu hin jiru. Kanuma qofan sitti himuu danda'a. Waan ajaa'ibaa maaliin itti himtati? Afaju yeroo bakka awwaalchaa deemtu simboo si agarteetti? Nan argine. Waayillan hojii ishee sadii uffata poolisii uffatan wajjiniitiin otoo deemtu fagoottan arge. Rooga tokko jala dhokadhee isaan dabarsee duubaan isaan ilaalaa ture. Akkas taanaan intalli seenaa jedhamtu sun seenaa ta'uu dhiisuu dandeessi jechuudha. Waan hin yaadaa jiru seenaan dhuguma seenaadha moo urjiidha? Dhuguma urjii yoo taate eenyummaa ishee dhoksuun maaliif barbaachise? Tarii nama ishee ajjeese haaloo ba'uuf ta'a. Ta'uu danda'a. Tarii seenaa yoo taate akkamittiin eenyummaan ishee kan urjii wajjin nama kana wal fakkaachuu danda'a? Obboleettii quxisuus akka qabdu sitti himteetti. Dabalatama obboleettiin ishee kutaa 12 baratti. Inumaayyuu barnootaan jiineesiidha. Gonkumaa amma kana wal fakkaachuu hin danda'an. Akkamitti? Beeka. Maal akka ta'e hin beeku malee yakka kana keessa akka hin jirre keessi koonatti miira. Dhugaadha. Akka qorattuu yakkaatti akkasitti yaaduun narra hin turre. Garuu yeroo tokko tokko akka qorattuutti yaadus yeroo tokko tokko immoo akka namaattis nan yaada. Akka namaatti gaafa yaadu immoo miirri koonni jaaffaan qulqulluu akka taate natti hima. Kanaafan si amanee waan hunda sitti himaa jira. Akkuma kanaan dura waadaanaaf galteetti akkati na gargaartuun barbaada. Rakkoo tokko illee hin qabu. Waan hin danda'u hundumaa sin gargaara. Garuu sodaa tokko hin qaba. Maalidha? Beeka. Akkuma ija kee keessa ilaalaa si gaafadhe ija koo keessa ilaalaa naaf deebisi. Tole maalidha? Dooktar Eebbaan firaa afaantii kee akka ta'e beeka. Seenaan akkuma jettee seenaa taate urjiin immoo dhuguma ajjeefamteetti yoo ta'e namni ajjeese immoo Dooktar Eebbaa yoo ta'e ajjeesuu sana dursitee yoo barte dhuguma dabarsitee hin kennita? Eebbaan gonkumaa akkas akka gochuu hin dandeenye sitti miira. Utuu raawwatiin siin jedhee bara. Kanaan dura hiree jechuun anaaf maal jechuu akka ishiin taate sitti miira miti. Eebbaa mitiiti hireen otoo yakka kana raawwattee dabarsee sitti kennuudhaaf of duuban deebi'u. Eebbaan immoo aantii kooti. Hiriyaa kooti malee gonkumaa hiree wajjin wal dorgomsiisuu hin danda'u. Akkuma jette dhuguma ragaa qabatamaa qabda taanaan eebbaa dabarsee sitti kennuudhaaf ija kooyyuun sukkuummadhu. Urjiin hambaa dhalootaa taate ajjeefamti. Firoomni immoo seeraan olidha jedhee sammuun itti yaadu tokko illee hin qabu. Gaariidha. Galatoomne. Garuu kana booda maal gochuu yaadde? Seenaan waa'ee obboleettii ishee gaafadha. Waa'ee du'a ishee moo? Maaliif?
amalli ishee kan giiftii wajjin wal fakkaatamoo wal hin fakkaatu kan jedhu baruudhaaf tarii amala giiftii obboleetti seenaa keessatti argachuu dandeenya ta'a. Yeroo sana shamarreen kun seenaa utuu hin taane urjii ta'uu ishee ragaa nuuf kenna jechuudha. Ani kan hin jedhu ajjeesuu kee mirkaneeffanneeti. Dhibbaa dhibbatti malee. Garuu gaafa intala kan argu immoo ni shakke. Maaltu beeka lubbuudhaan haftee gaafas haaloo na bahuudhaaf eenyummaa ishee jijjiirrattee dhufte. Tole, waa'ee filaashi sanaa maal goote? Hiree gaafatte? Maal jedheen gaafadha? Maaliif waa'ee isaa akkas hin bottimte? Hin gaafanne. Nan gaafadha jettee turte. Hayyeen akkas jedheen ture. Garuu immoo ture gaafa yaadu gaafan filaashicha harkaa fudhadhu rifadhee waan meeqa haasa'een ture gaafas na shakkuun ooltu. Kanaaf amma immoo maaliif siif bottimtee waan jedhan ittuu na shakkiti. Kanaafuu dhiisuu wayya. Yaada gaariidha. Kan simboon akka nama baay'ee shakkituudhaaf yaada ishee namoota baay'ee irra akka gootu taasisne sana maalirraan goote? Waaw! Sun yaada baay'ee ajaa'ibaa. Anis baay'ee jaalladheera. Ila yaada sana gaafate naaf iddu gammachuun ani gammade jireenya koo keessatti gammadee beeku. Ammoo eegaleen ture dhimmichas. Namitti gufuu barsiisaa biqilaama maal jedhan tokkotu ture. Akka ishee yaada ishee isarra godhattuuf karaa gumii yaaleetiin ture. Wantichis immoo naa milkaa'ee ture. Isheenis yaada ishee isarra godhattee turte. Garuu mootoon xiqqooyyuu hin turin akkas hin taane barte. Boodarras immoo akka giiftii shakkituuf karaa saamsuu yaaliin ture. Inni naan milkoofne gurbattii rakkistuu wayiiti. Gurbaa firaa waliidhaan na dabarseette sana? Sin ajaa'ibu! Inumaa fachuusaa wajjin hin xumurre. Dachaa godheetan hin kennaaf. Namni biraanoo jechuun simboon yeroodhaaf nama biraa irratti akka xiyyeeffattu gochuudhaaf yaalle? Eessaan? Wantoonni haalonni hundiyyuu walirra na jalaa bu'anii bara. Amma immoo intalli adalli seenaa jedhamtu kun natti dhufte. Amma dhimma rifachiisaan dhimma isheeti. Isa xumureetanii isa kaanitti deebi'a. Seenaadhaan maal gochuuf yaadde? Hooma akkasumatti eenyummaa ishee baruu fedha. Jira mitiire? Guyyaa tokko bakka wayiitti gammee wajjin osoo wal dhungatanii isa arge. Jaalallee koo miti yoo wal dhunganne maal rakkoo qaba? Wal dhungachuu keessa yeroon argetti baay'ee natti dhaga'ame. Irra deddeebitee kana kan natti kaastuuf miirri balleessaa akka natti dhaga'amuufi. Lakki tasuma. Argitaa si yeroo tokko qofaan si dhungadhe isa garuu yeroo baay'een irra deddeebiin dhungadhe. Kana jechuun si dhungachuun koo dogoggoraan. Kan isaa garuu miira dhugaa fi jaalala irraa kan maddeedha. Kana boodas immoo yeroo baay'ee wal dhungannu nu arguu waan dandeessuuf of qopheessi. Waa'ee saba Fulaanii jedhamanii beektaa? Sabaaf sablammoota lixa giddu galeessaan Afrikaa keessa jiraatanidha. Waa'ee afaan isaanii Fulfuldee jedhamu beektaa? Afaan Afrikaa keessatti uummata miliyoona 35 waliin dubbatamudha.
Jechamaa afaan isaanii keessaa wanta tokkoon jaalladha. Innis maal seeti? Obsi dhagaa affeelaa jedha. Jechama gaariidha. Hiree, anis obsa jecha kanaan hin seeka. Obsa dhagaa affeelu. Ani immoo jechama Giriikii keessaan tokko siin jedha. Obsi daqiiqaa tokko gammachuu waggaa 10 namaaf kenna jedhama. Kanaaf yeroo dhungannee sanootoo obsa daqiiqaa tokko qabaadheeratee waggaa 10f gammachuudhaan jiraadhan ture. Silaati samma dhuftu dogoggora sanaan akka hin qaana'uun gootu turte. Gurbaa kana garuu yoo maal goone nuuf wayya. Ani maalan beeka. Kana caalas moo maal goone? Kaan doorsifnu laata? Ati doorsisi. Ani keessan qabu. Jechuun maaliif? Fayyaan qabdu? Obboleessa eenyu akka inni ta'e ni dagatte? Ani amma gumii doorsise gurmuun akka baabura midhaan daakutti na haa daaku? Badasi sodaattu. Bagan sodaadhe. Gurmuun nama nagaa fi nama sirriitti yaaduu danda'udha. Ta'uu danda'a. Garuu Saamsoon waliin maalirratti akka wal lolan ni dagatte? Si'a kuma nama gaarii ta'uu danda'a. Garuu nama obboleessa isaatiin isatti dhufeef qeerransa ta'a. Kana booda gonkuuma callisee hin taa'u. Maal goota ree? Gumiin nan doorsisa. Gurmuunis immoo sababa hireef akka ta'e sirriitti galaaf. Yoo galuu fi baates obboleessa koo doorsiste jedhee al tokko na rukuta. Ani garuu jaalala koo yeroo hundumaa ni eeggadhaa jechuudha. Yaada gaarii fakkaata. Garuu waan kana gochuu keetiin duraan waan tokkoon si gorsa. Maalidha? Wanti kun milkaa'us milkaa'uu dhiisus waan danda'uuf carraa tokko naaf kenni. Sana jisi arganii yang kana keessaa na baastan. Aboo hojii idilee anti taatan bira. Maqaan obboleettii kee eenyudha? Isheen immoo maal siif gooti? Iftuu. Mee eenyummaa isheenitti? Waa'ee ishee maal sitti? Moo obboleettii koo duute shakkuu barbaadde? Silas anaaniyyuu shamarree ishee hojii duute sannaan jetteetta. Obboleettii koo duute shakkuun kee nama ajaa'iba. Hojii baay'een qabanaan jettee turte. Hin qabduma? Hojii baay'een qaba. Akkas taanaan gaaffiin si gaafadhi seeraan naa deebisiitii yeroo keessa yeroo kan keenyas qusadhu. Tole. Maal akkasitti hoo barbaadde? Iftuun nama akkamii akka taate, maalummaa ishee, eenyummaa ishee, maal akka jaallattu, maal akka jibbitu, walumaa galatti eenyu akka isheen taateen baruu barbaada. Hello sister. Akkam oolte? Nagaa kooti. Akkam doktar? Nagaa kooti. Waan tokko si qoomsuufan ture. Homaa rakkoon qabu. Siif moo doktar? Maal ture? Naannoo gaalamaaf ji'a afurii dura shamarree maqaan Shiiftuu jedhamtu kan balaa konkolaataatiin yaalaaf hospitaala keenya garte jiraachuu dhiisuu ishee siistamarra naa ilaaluu dandeessaa? Rakkoon qabu. Tole galatoom. Iftuun nama addaa turte. Amalli keenya tasuma waliin fakkaatu. Akka koo miti. Iftuun kokkofaltuu fi baay'ee taphattuu turte. Namni ishee arge hundumtuu baay'ee ishee jaallata ture. Hammina, hinaaffaa, jalina gochuu amala akkasii irratti argitee beektu? Iftuun immoo tasuma waan akkasiin qabdu. Isheen baay'ee gara laafittii turte. Tasuma miidhama namaan barbaaddu turte. Laaqa nama na barnootaaf fuutee deemtellee walakkaasaa qofa nyaatti turte. Walakkaasaa immoo namoota daandii irra jiraniif kenniti. Isheen waan qabdu namaaf qoodu jaallatti. Kanan jedhu salphi seentardi turte? Namtichi kun qorataadha moo? Lakki miti.
Maaliif na gaafatare? Yoo si gaafate rakkoo maalii qaba? Na dhaga'e. Ani dhiirri natti haasa'u miti yeroon sagalee dhiiraa dhaga'u asii ol na jedha. Maaliif? Maaloo waan tokko jedhin. Sagaleen isaa akkam nama jibbisiisa. Tole gaaffii isaa akka wanta si gaafadheetti naaf deebisi. Iftuun self centered turte? Inni immoo maal jechuudha? Self centered jechuun nama waa'ee ofiisaa yaadu, nama baay'ee of jaallatu jechuudha. Iftuun amala akkasii qabdi turte? Aboo waan taateetiin. Otoon sitti muumoo. Iftuun guyyaa tokko ofiif jiraattee hin beektu. Umurii jiraattetti nama gargaaruu fi namaaf yaadutti xumurte. Attention seeker turte? Maal? Attention seeker jechuun fakkeenyaaf hiriyoota ishee biratti ijoo dubbii ta'uu xiyyeeffannoo namaa argachuuf taateewwan ishee raawwatu jechuudha. Tasuma iftuun nama ol jettee ija namaa keessan ilaallee turte. Oolmaa namaaf oolte keessatti namni akka ishee irratti balu iyyuu hin barbaaddu. Guyyaa tokkoof dhoksuu malee tasuma na argaan jirtu. Amma bakka tokko deemnee nama waliin wal si barsiisa. Nama maalii? Sana dura garuu gaaffii dhuma tokkoon sii qaba. Har'a qofaaf. Maal? Yeroo hundumaa haraqee dhuguun fayyaa keef gaariidha. Hello sister. Adda baastee? Eeyyin Dooktar Sirriidha. Shamarreen iftuu gammachuu jedhamtu dhuftee turte. Mudannoon balaa mudatee ni dhufte. Guyyaa lama qofa nu biratti yaalamtee boqotte. Garuu nu bira utuu hin gahin dhiigni baay'ee waan dhangala'eef oolchuu hin dandeenye. Hin dagatte moo situ yaalee barra? Tole galatoomi. Dooktar nagumaaf miti? Eeyyan nagumaaf. Galatoomi guyyaa gaarii qabaadhu nagaan walii siifan bilbila. Homaa rakkoon qabu. Siifis guyyaa gaarii siifa ta'u. Kanaaf urjii miti jechuudha. Seenaadha. Akkamitti immoo? Amma eenyu wajjin si barsiisan jirti? Xiqqoobsi deemneerra. Garuun turu. Ani sa'aatiin hojiitti geera. Rakkoon qabu. Amma deebita. Ishee waliin wal barteenaan deemuu dandeessi. Ishee walii wal argitee birba ta'uun ishee moo waan gaarii? Eenyudha? Banaa dur seenaa. Banaa isiniin jechaan jira bara. Edaa isinii? Banaa dur seenaa isiniin jedheen ture bara. Kottu ol seeni. Seeni? Eenyu jira?
Gifti. 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 Gifti.